Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya viidiyoo kana akkuma laaltaniin sheer gochuudhaan, sabiskiraayib gochuudhaan, laayik gochuudhaan, koomantii immoo yaada qabdan jalatti barreessuudhaan akkana bira dhaabbattan asiin isin gaafadha. Hojiilee akkas lamaa sadii qabadhee isiniin dhiyaadhe jechuudha. Tokkoffaa udda biyyaa baanii dhugaan isiniin jedha baay'ee turree jirra. Sa'aatii keenyarraa aarsaa kafallee baay'ee turree jirra. Kana isinis inuma beektanii. Garuu mootuu biyya alaa turuudhaan jijjiiramni nuuf inni hagame jennee gaafa of gaafanne muraasa jechuudha. Namoota muraasati kan nu keessaa milkaa'anii maraanuu alhamdulillah sa'aatiin amma irra jirru kanarraa cimnee kara fuulduraatitti yaada keenya achi bal'ifnee yaaduu qabna. Namootni baay'een jechuudha biyya Arabaa kana turanii jechuudha gara biyyaa galuudhaan osoo abdiin kutatiin jireenya ofii jijjiiranii jiru jechuudha. Lukkulee irraa ka'uun lukkulee horsiisuudhaan jechuudha. Lukkuleen maallaqa xiqqaadhaan ka'uu ni dandeessaa dhugaa bakka guddaa geetta jechuudha. Keessattuu yeroo amma nu keessa jiru kana jechuudha haala ammayyaatiin. Inni lammaffaan immoo sa'a limaatii jechuudha. Gaafa sa'a limaatii qabaatte aannanuma isaa kontiraatuuf baay'ee mana kee keessa teettee osoo ifaajee takkan ifaajeen sarraatanya takka fudhachuudhaan jechuudha. Akkasii jireenya kee jijjiiruudhaan ilmaan kee illee guddifatuu ni dandeessa. Inni sadaffaan immoo mana daabboo banachuudha. Mana daabboo gaafa banattis innis akkasuma bu'aa qabaa yoo barbaadan hojii kana jechuudha. Maallaqa hagamtu nu gahaa maaliin ka'uu dandeenya jettanii namni hojii kana biyya galtaniitiin hojjechuu barbaadan dhugaa koomantii jalatti naaf barreessaa. Namoota baay'ee biyya keessa jiranillee jechuudha warroota kana irratti hojjetan dubbisee isinii gaafadhe wal isin qunnamsiisuu danda'a jechuudha. Bilbila isaanillee isinii kennuudhaan hojii barbaadan kamiyyuu koomantii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Maashinni duratti isiniin jedhee maashinni hanqulaalii isa kana jechuudha. Amma isin biyya alaa jirtanii biyya alaa kana keessa waan baay'ee wanni isin beekuu qabdanii gaafa biyya galee maal hojjedhaa maaliin jireenya kiyya jijjiiruu danda'a maallaqa hagamtu nagahaa jedha. Gaafa isin as teettanii manan ijaaruu malee hin galuu yookiin makiina bituu malee hin galuu gaafa jettan dhugaan isiniin jedha. Waggama isin teettanii wanni hundi dabalaa deema. Wagguma isin teettanii wanni hundi dabalaa deema jechuudha. Gaafa isin immoo waan san mijeeffattanii irra geettan idimeen keessan akkasuma deema wanni taa'ee isin eegu hin jiru. Sa'aatiin warqiidha jechuudha. Yeroo ammaa wanni hunduu ni fiiga dhugaan isiniin jedha. Keessattuu jechuudha dubartoonni ilma qabdan. Ilmi keessan biyya taa'ee barumsa hin qabu. Jaalala haadhaa hin qabu waa baay'ee isatti hanqata jechuudha. Waa baay'ee ufuma kiyyarraa kaaseen isinii himaa jira jechuudha. Kanaaf kuni ta'uu hin qabu. Waggaa muraasaa keessatti waan hojjettan san qabadhaadhi. Waan xiqqallee haa taatu hojii biyya keessanii hin tuffatina gara biyya keessanii gala. Inni tokkoffaan maatii kee waliin teette sa'aatii kan kee gammachuun jaalalaan dabarsuun dhugaa kun waan guddaadha. Waan maallaqa caalu jechuudha. Biyya kee keessallee teette immoo hojjetuu ni dandeessa. Dhugaa ati kaayoo hojii qabaannan jechuudha. Hojjettee jiruu kan kee jijjiiratu ni dandeessa. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Kanaafuu jechuudha caacutii kana killee jechuudha jalqaba killee fiduudhaan kara maashina kana keessaa ni galchita. Erga maashina keessa galchitee kaatee jechuudha guyyaa 28 booda gara caacutiitti jijjiiramanii jechuudha. Erga gara caacutiitti jijjiiramanii isaan yeroo ayyaanaafaa jechuudha amma yeroo ayyaanaafaa gurguruu ni dandeessa jechuudha. Eega gara fooniitti jijjiiramanii lukkuleen tuni ji'a 3 ji'a 4 jechuudha ji'a 5 yoo ati seeran hojjette jechuudha. Yoo ati seeran qallaba isaanii kenniteef bishaan kenniteef qulqullina isaanii eeddee fi ji'a 4 jechuudha kan inni sitti fudhatu gara fooniitti jijjiiramuuf. Kana mootu namoota waan kanarratti hojjetanii jireenya ofii jijjiiranii dhugaan siin jedhama sadarkaa guddarra warra gahan waan beekuuf jechuudha qabataman. Ijoollee duraan reestiroo xaragan jechuudha gaafan ani biyyaa galu. Gaafan ani biyyaa bahu har'a mootuu eessa jiran abbaa lafaa ta'anii abbaa manaa ta'anii abbaa makiinaa ta'an jechuudha ijoollee baay'eedha. Garuu kanaafuu isin hojii bichaa jaaladha hojiif bichaa fedhii godhadha dhugaan isiniin jedha. Ka argaa jirtan kun viidiyoon kun jechuudha biyya keessatti kan hojjetame dura caacutiilee xiqqishuurla kara amma lukkulee kanaatti jijjiirama jechuudha. Amma lukkuleen amma isin argaa jirtan tun ji'a 3 jechuudha. Laal ji'a takka yoo akkasitti dabalatte gara fooniitti jijjiiramanii jiran jechuudha. Haala ammayyaatiin immoo amma ka dhufe lukkuleen amma isin argaa jirtan kun jechuudha. Caacutii irraa jechuudha. Caacutii xiqqishoolee maashina kana keessaa bahaniiti jechuudha. Kan sadarkaa kana gahuu danda'anii haala gahaadhaan isin nyaachifnaan haala gahaadhaan isin soorata isaanii kenninaaf dhugaan isiniin jedha. Hojii baay'ee nama boonsu hojii baay'ee jireenya keessanii sirritti akkaan malee daran
jireenya keessan isinii jijjiiruu danda'u jechuudha. Kana jechuun namoota baay'ee waan hin argeef waggaa lamaa oli jechuudha waan kana iyyaafachaa kan ture, kan gaafachaa ture. Inni immoo yeroo qaba jechuudha. Yeroo tokko tokko ni beektan jechuudha. Fingilii waan adda addaatti lukkuleen dhibeen saaxilamanii wanni sun akka lukkulee teessanirra hin geenyeef dura isin sirritti irraa eeguu qabdan jechuudha. Qulqullina naannawa isaanii zim jettanii immoo akkanumatti dallabdaniiti miti waan baay'ee jira inni isteepi jechuudha. Yoo baratuu barbaaddanis yoo barumsa illee fudhatuu barbaaddan ni jira jechuudha. Bootan itti barattan Adaamaa keessatti barumsa kennamaa, Darba Zeetii keessatti barumsa kennamaa, Darbamaan Qoos keessatti boleewwan kiyyaa isin yoo kaayyoo qabaattan yoo barattanii jireenya keessan jijjiiruu yoo barbaaddan dhugaan isiniin jedha wanta baay'ee isin barbaachisu maashinoonni jechuudha. Aynata baay'ee jira. Kan hanqulaalii 7 fudhatu akkuma duratti isiniin jedhee kan hanqulaalii 24 kan 200tu jira. Maashinni jechuudha akka malee ijoolleen bitanii itti fayyadaman biyya keessatti ka'anii beeku Dubaay keessa jechuudha. Dubaay lakkoofsa namichaa isinii kennuu danda'a. Lakkoofsa WhatsApp isaa qaamaan dhayxanii warri Dubaay jiraattan jechuudha. Arab Imaaraat warri jiraattan dhaxxanii qaamanii ilaaltanii maashina gaafattanii waa'ee isaa bartanii bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Ilmaan keessan guddifataa qe'ee keessan keessatti ciqiccikii tokko malee haala kana jireenya keessan oofachuu ni dandeessanii jechuudha. Inni biraan immoo shamarran ta'e wanti isinii dhaamu maallaqa keessan fuutanii abbaa warraa keessan yookiin maatii keessanii gabaaftanii gaafa biyya galtan immoo mana teessanii isa maallaqa naaf kennaa inni hojjetee naaf fidaa ani taa'ee ilma guddisaa jettanii gonkumaa hin yaadina. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif baay'ee ulfaata. Wanni harka keetii qabdu waanuma harka keetii qabdu, wanni harka keetii dhabde waanuma harka keetii dhabde waan ta'eef ofitti amantummaan hojii gaafa biyya galte hojjetuu barbaaddu. Asumatti itti yaadii yuutuubiin jechuudha. Alhamdulillah wanta baay'ee irraa barattee irraa argachuu alhamdulillah jedha yoo irraa illee maraatu barbaadde irraa illee maraatti yoo waan gaariillee irraa horachuu barbaadde irraa horachuu qabda. Sooshaal miidiyaa irraa baratuu ni dandeessu. Wantoota babbareeda namoonni akkasumas arabiffaa dandeessu kanaafuu arabiffaan illee waa'ee maashinaa kana beekuu ni dandeessani jechuudha. Maaliif faqqaasaa jettanii gaafa katabdan sorry arabiffaan isiniif ba'a jechuudha. Ingiliffaan illee akkasuma sarchi gootanii laaluu ni dandeessu jechuudha. Intor maal akka ta'e bichaa hin barre isiniif barreessa jechuudha. Namoonni Ingiliffaan illee laaltanii waan isaa baruu barbaaddan jechuudha waa'ee maashina kana. Dhugaan isiniin jedha karaa Naayijeeriyaa kana jechuudha. Naayijeeriyaa, Saawuz Afrikaa, Hindii namoonni kunniin jechuudha maashina kana fayyadamuudhaan jireenya ofii jijjiiranii ilmaan ofii guddifataa jiranii jechuudha. Keessattuu Naayijeeriyaa keessatti maashina kana yoo argitan kuni Dubaay keessa jechuudha. Maashinni kun wanti inni das nama jedhuun ifaayyoon jiraatinii soolaariin fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Soolaarii yoo hin jiraatin jenereeteraan fayyadamuu ni dandeessa gaafa ifaan sirraa bade jechuudha. Hanqulaalii maashina keessa keettee gaafa ifaan sirratti bade ifaan biyya keenyaa baay'ee sodaachisa waan ta'eef waan kana jechuudha. Baay'ee kaampaaniin Kooriyaa kun wanti inni hojjetee fi biyyoota Afrikaatiif jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessatti fakkeenyaaf amma akka Naayijeeriyaa, Saawuz Afrikaa, Itoophiyaa kanneen keessatti ifaan yeroo hunda hin argamu waan ta'eef kanaaf hojjetame akka gaafadhetti jechuudha. Soo kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii, itti fayyadamtanii jireenya keessan jijjiiratuu ni dandeessanii, ilmaan keessan ittiin guddifatuu ni dandeessanii jechuudha. Maashinichi isa kana akkasumas darajaan isallee ka xiqqaanii jira jechuudha. Kun gara killee 500,000 wayiiti jechuudha. Maashinoota gugurdaadha. Ka isarrallee xiqqaanii jira jechuudha. Ka hanqulaalii 50 isa gadi aanan ka hanqulaalii 50ti jechuudha. Kana warroota gugurdaa warra ta'e akka Shee Alamuddiin fa'aa ka fayyadamu isin kama isteepii keessanii jechuudha. Kama maallaqa salphaa bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kana haala argaa jirtan pikcharii kanarratti nembera isaa yoo barbaaddan jechuudha. Adaraasha isaa bootaa inni jiru yoo barbaaddan Dubaay keessa jira. Isiniif laachuu nan danda'a jechuudha. Haaluma salphaatti akka argitan jechuudha. Kuni lukkulee hiriyyaa xiyyaati jechuudha. Maashinuma kanaan fayyadamteeti haala kanaan jireenya isii oofataa jirti jechuudha. Kara duubatiin mana nyaataa qabdi. Viidiyoo ni beektanii jechuudha. Yoo qarratsan warri biyya seeran qarratsuu hin beekan waan ta'eef haala kanaan waraabdee viidicha. Soo kara duubatiin mana nyaataa qabdi, mana daabboo, mana shaayii jechuudha. Kara duubatiin immoo lukkulee horsiifataa jirti jechuudha. Haala kanaan jireenya keessan oofatuu ni dandeessanii, waan xiqqoorraa kaatanii waan guddurra gahuu ni dandeessu jechuudha. Inni guddaan garuu waan hojjettan tokko beeytanii baruudha. Gaafa biyya galee maal hojjedhaa,
jireenyi kiyya maalirratti xiyyeeffadhaa akkamitti jiruuti oofadhaa jedha bara malee dhugaan isiniin jedha baay'ee salphaadha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Abbaan akka itti hojjetetti abbaan akka itti jireenya isaa itti oofetti rabbiin isin haa gargaaru. Soo isin waanuma kamiyyuu yoo ni hojjedha jettan akka hojjettan beekuu qabdu. Kanaaf jecha jechuudha yuutuubii kiyya kana sabiskiraayib naaf gochuu na bira dhaabbachuun na jajjabeessaa ana bichaa yoo ta'in ta'in namoota baay'ee jajjabeessuu qabdanii gara fuulduraatti gaafa waliin galleellee waa waliin hojjennu walumaan viidiyoo isinii waraabaa isiniif dhiheessa waan ta'eef na jajjabeessaan isiniin jedha maatii akkan horadhu naaf godha gaafillee yoo barbaadan waa'ee maashina kanaat irratti komentii jalatti naaf barreessitanii na gaafachuu dandeessanii gaafa isin na jajjabeessitanii jettanii hojii bareeda isinii qabadhee waan hin dhiyaadhu na jajjabeessuun isinirra jiraata yaa Oromoo wal haa jajjabeessinu wal haa guddifnuun isiniin jedha homaa ittiin kafaltan waan ta'eef sabiskiraayib godhaa sheer godhaa fi hiriyoottan keessanii fi osoo kara biyya keessanii hin galin waan kana baraatii qabadhaa galaa maaliif isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Soo waan na dhageeffattaniif baay'ee galatoomaa horaa bulaa deebanaan isiniin jedha jajjabaadhaa. Bye bye.